Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Namni, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi filannoo marsaa jaffaa bara kanaan raawwatamu naga qabeessaa fi amanamaa gochuudhaa fi hojjetamaa jiraachuu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisee jira. Karoora nageenya filannoo mana marii nageenya biyyaalessaa irratti qophaa'e irratti mari'atamee jira. Abaayyoo Kafanii gabaasa Oduu Itoophiyaa akka tantu dhiyeessa. Filannoon biyyaalessaa sababa vaayirasii COVID-19 yeroo isaaf qabametti osoo hin adeemsifamin hafe bara kana baatii caamsaa guyyaa 28ffaa irratti kan adeemsifamu ta'uu boordiin filannoo biyyaalessaa beeksiseera. Milkaa'ina filannichaaf aldureewwan garaagaraa kan taasifamaa ture yoo ta'u nageenya filannichaa eegsuufis karoorri baheera. Koreen addaa karoora bahee kana hoogganu qophaa'uu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Burtukaan Miidhagsaa ibsaniiru. መንግስት የምርጫን ጸጥታ በተመለከተ mootummaan nageenya filannoo ilaalchisee koree addaa hundeesseera. Korichis nageenyi filannichaa maal fakkaachuu akka qabu irratti kan xiyyeeffatedha. Karoora hunda galeessa ta'edha. Karoora nageenya filannichaa mirkaneessuuf bahe kana kan adda durummaan hoogganan aadde Burtukaan Miidhagsaa fi ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qanaa Yaadataa yoo ta'an karoorichi karoora naannolee waliinis akka wal simatutti fi waliinis hojjechuuf akka dandeessisutti kan qophaa'e ta'uu aadde Burtukaan Miidhagsaa ibsaniiru. የተወሰኑ መነሻ ሀሳቦች ስናደርግ ቆይተናል። እኛም yaadota ka'umsaa taasisaa turreerra. Dhimmichis adda durummaa waan nu ilaallatuuf nageenya filannichaa miseensota koree kanaa waliin irratti kan mari'annu ta'a. Hojii guddaan garuu kan hojjetamu naannolee biratti waan ta'eef naannoleenis karoora tokkoon isaanii kan baafatan ta'uunis ifa waan ta'eefidha. Isin waliin mari'achuun kan barbaachise. Waltajjii marii karoora nageenya filannichaa ilaalchisuun waamame kanarratti hooggantootni ministeera raayyaa ittisa biyyaa, komishiniin poolisii federaalaa, abbaan alangaa waliigala federaalaa, ejensiin nageenya odeeffannoo biyyaalessaa akkasumas pireezidaantotni naannolee fi kantiibotni bulchiinsa magaalotaa, hooggantootni biiroolee nageenyaa, komishiniin poolisii fi abbootiin alangaa waliigala naannolee irratti argamaniiru. filannoo biyyaalessaa marsaa jaffaadhaan caamsaa dhufu raawwatamu keessatti bakka bu'iinsi dubartootaa dabaluudhaaf hojjetamuu akka qabu qaamoleen dhimmi koorniyaa irratti hojjetan hubachiisanii jiru. Biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa dhimmicha irratti qaamolee garaagaraa waliin hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Awwaalseen dabalata qaba. Siyaasa Ethiopia keessatti hirmaannaan dubartoota gadaanaa ta'uu ragaaleen mul'isu waggoottan darban keessa gama bakka bu'iinsa manneen marii keessatti qabanii fi waggoota lama asitti ammoo gaheen hooggansa mootummaa keessatti qaban dabalaa jira. Haa ta'u malee ammas hirmaannaa fi gaheen dubartoonni dhaabbilee fi paartilee siyaasaa keessatti qaban gadaanaa ta'uutu himama. Keessattuu paartilee siyaasaa tokko keessatti koree hojii raawwachiiftuu keessattis ta'e koree giddugaleessaa keessatti hirmaannaan dubartootaa daran gadaanaadha. Paartileen koree hojii raawwachiiftuu keessaa dubartii tokkollee hin qabne akka jiran ragaaleen mul'isu. Kun ammoo dubartoonni dhaabbilee siyaasaa garaagaraa keessatti sadarkaa hooggansaa isaaniif malu akka hin arganne taasiseera. Qajeelfama isaa keessatti boordiin filannoo qabu. Durma kiraateriyaa gochuu qaba jechaadha. Kan qajeelfama gochuu qaba. Gaafa isaan filannoodhaaf qaama eenyuudhaaf eeruudhaan dhiyaatan paartileen kamiyyuu haa ta'u hirmaannaa dubartootaa dabaluu qabu. An akkaanaatitti ani dubartii waan hin ta'eef otoo hin ta'in paartileen siyaasaa kan ammoo sirriitti amananii fudhachuu qabu jedhee tan yaada. Kiraateriyaa godhanii teechisan taanaan boordiin filannoo isa kana akka seeratti tarkaanfachuu qaba. Hirmaannaan isaanii dabaluu qaba. Dubartiin baay'eetu jira. Kan mootummaa deeggartu qofa otoo hin ta'in kan paartilee adda addaa keessatti miseensa ta'anii tajaajila adda addaatiif hin barbaadu. Weeraas garuu filannoodhaaf isaan dhiyeessan waan ta'eef dirqama irratti hojjechuu qabudha. Akka dubartiitti paartii kam keessattuu dubartiin dhufuu hin feenanu. Maaliif dubartiidha waan waliin siidhutu jira jechuudha. Kanaaf naannoo iddoo paartii biraa irratti eeguu ilaaltu hin argitu hooggansa olaanaa koree hojii raawwachiiftuu keessatti yaadamu. Dura bu'aa fi itti aanaa keessatti yaadamu. Haga tokko hin jira kun ani iddoo jirrutti hundi keenyaa dubartummaadhaan qabsoofne eessaanuu haa dhuftu eessattuu haa dhuftu dubartiin sun. Ga'umsa godhattee maqaa dubartii bakka buutee mirgas waan ta'eef boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo marsaa jaffaa raawwachuuf sochii eegaluun gabatee tartiiba yeroo filannoo baaseera. Kanaanis caamsaan 28 guyyaa sagaleen itti kennamuudha. Paartileen filannichaaf qophaa'aa jiran bakka bu'iinsa dubartootaaf xiyyeeffannoo kennuu akka qabanidha. Dubartoonni dhimmoota walqixxummaa koornaa irratti hojjetan kan dubbatan garanumaayis kaadhimamtoota dubartootaa qopheessuu qabu jedhu. Filannoo bara kanaa keessattis filannoo sadarkaa hunda irrattu mana maree gandaatirraa kaasee mana maree aanaatirraa
akkasumas kan naannoos ta'e kan biyyoolessaa keessatti gaheen ishee dhiira wajjin wal qixa ta'e dhimma hunda irratti qaama murteessitu taatee hirmaachuu qabdiin jedha. Kun kan ta'uu qabu dursa dubartoota immoo gahumsuun barbaachisaadha. Akkuma isa kan gahumsinu qopheessuun barbaachisaadha. በመጪውም ደግሞ የምርጫ ሁኔታ በሀገራችን ውስጥ ይካሄዳል። yeroon itti aanu biyya keenya keessatti yeroo filannoon itti raawwatamudha. Dubartoonni filachuu qofa osoo hin ta'in filatamuus akka danda'an hojiin hubannoo uumuu gamanumaa kennuu qabna. Dubartoota hawaasa keessatti dandeettii guddaa qaban hedduutu jiru. Dubartoota kanneen caalatti gahumsuu qabna. Dubartoonni filachuu qofa osoo hin taane filatamanii biyya keenya hoogganuun dandeettii isaanii biyyaaf gumaachuu ni danda'u. Biiroon dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa gahee hooggansaa dubartoonni siyaasa keessatti qaban cimsuu fi bakka bu'iinsa isaanii dabaluuf hojii dandeettii raawwachiisummaa dubartootaa cimsuu irratti qaamolee garaagaraa wajjin hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Sadarkaa paarlaamaatti parsantii 37, sadarkaa caffeetti parsantii 40tu gadi bu'ee 38 tuqaa wayii milkoofnee jirra. Barana kallattiin akka mootummaatti akka paartiitti taa'e parsantii 50 jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo nu dubartoota gahumsa qaban kompiitaanti ta'an dubartiin dubartii taateef qofaaf miti dhufuu kan qabu. Kompiitaanti taatee iddoo dhuftee hundatti dizarv gochuu dandeessu dubartoota kan adda baasanii leenjii kennuu humna raawwachiisaa isaanii akka ciman gochuu istookii hooggansaatti qabachuudha. Akaadaamii hooggansaa Oromiyaa wajjin waliigaltee walii mallatteessinee jirra. Isarratti UN uumaniin isa kana sappoort kan godhuuf isaanii wajjinis waliigaltee irra geenyeerra amma dubartoota adda duree adda baasaa jirra. Kanarratti wanni nurraa eegamu dubartoota adda baasuu danda'u. Isa biraa ofitti amantaan nu biras mataasaa jiru dubartoota irratti ganaa hojii barbaada waan ta'eef isa sanarratti hojjechuudha. Naannoo kanatti qophiin jiru wanga tokko gaariidha waan jiru kaasuu qaba. Boordiin filannoo biyyaalessaa gama isaatiin filannoo baranaa irratti hirmaannaan dubartootaa gama hundaanuu akka cimu leenjiiwwan garaagaraa kennuun carraaqaa jira. ፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በመሪነት dubartoonni paartilee siyaasaa keessatti hooggansaan kaadhimamummaan fuula duratti dhufuun gahee dubartoonni qaban irratti jijjiirama guddaa fiduu qabna. Milkaa'inni filannichaa guutuu kan ta'u kana gochuu yoo dandeenyedha. በጣም ትልቅ ምርታ ማሳየት ይጠበቅብናል። Bulchiinsi magaalaa Finfinnee lammiilee rakkoo nageenyaatiin godina Matakkalitti uumameen buqqaanii fi deeggarsa taasisuu beeksise. Deeggarsi buqqaatotaaf ergame kunis birrii miiliyoona 8,600 kan tilmaamamu akka ta'e ibsameera. Asoosaatti argamuun deeggarsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee qaama dhimmi ilaallatuuf kan kennan gorsaan kantiibaa magaalattii obbo Shisamaa Gabrasillaasee gochoonni lammiilee nagaarratti raawwatame kan balaaleffatamu ta'uu dubbataniiru. Bulchiinsi magaalattiis lammiilee sababa kanaan buqqaan cinaa dhaabbachuu fi deeggarsa ታይሱሳኒ ይብሰኒሩ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ያጋጠመው ችግርም ረኮ ሞቱማ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ሙዳቴ አኩማ ረኮኑ ሙዳቴ ላላ ከን ፊተራ ጅሩ ሚዳምናን ከን ግዱ ገሌሰረ ጅሩስ ኒሚዳማ ሀንጋ ሁምኒ ኬኛ ሀየሜ መርሳ ጀልቀባን ጣፊ ኩንታላ ኩመቶክ ቀመዲ ኩምታላ ኩመቶክ ፊ boqqolloo kumtaala 1,000 walumaa galatti deeggarsa kumtaala 3,000 qarshii miiliyoona 8 qabxii 6 tilmaamamu deeggarsaan dhiyeessuuf yaalleerra. Yeroo itti aanuttis deeggarsa nurraa eeggamu taasisuuf qophii ta'uu keenya maqaa jiraattotaa fi kabajamoo kantiibaatiin beeksisuun barbaada. እንዲሁም በከተማችን አስተዳደርና በክብርት ከንቲባ ኮሚሽነር ሆገን ሶዳበላ ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ታረቀኝ ታይሳ ገመሳኒቲን ቡልቺንሲ መጋላ ፊንፊኔ ገለቴፋቹን ደገርስ ቻተተማን ለሚሌ ዳፍከን ቆቆዳን ታውሲመኒሩ መተከል ላይ ብቻ ወደ 85,000 የሚሆኑ ዜጎች godina Matakal aanaalee shanqofarraa lammiileen 85,000 ta'an buqqaanii kaampiiwwan garaagaraa keessatti kan argaman. Mootummaan naannichaa lammiilee kanniiniif deeggarsa taasisuuf sochii garaagaraa taasisaa tureera. Taasisaas jira. Garuu lakkoofsi buqqaatota baay'achuurraa kan ka'e humna naannichaan ol waan ta'eef bulchiinsi magaalaa Finfinnee hooggansa sodaa balaa ibiddaa biyyoolessaa waliin ta'uun lammiilee kanniiniif dhaqqabuu qabna jedhanii midhaan kumtaala 3,000 nuuf fidaniiru. Baay'ee isaan galateeffanna. lammiilee keenya biraan ga'uufis ni hojjenna. ወደ 3,000 ኩንታል የሚገመት እህል አምጥቶልናል። በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። ዜጎቻችን ጋር ለመድረስ እንቅስቃሴ እናደርጋለን ማለት ነው። ናኖ ትግራይቲ lammiilee deeggarsi midhaan nyaataa barbaachisuuf deeggarsi taasifamaa akka jiru himamee jira. Deeggarsichi cimee akka itti fufuus gaafatameera. Awwal Hussein gabaasaa Biruk Tasfaayee Maqaleerraa nu erge akka ta'antu dhiyeessa.
Naannoo Tigraayitti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu raawwatame booda lammiilee deeggarsa barbaadaniif mootummaa federaalaatiin deeggarsi midhaan nyaataa taasifamaa jira. Qaama deeggarsa kanaa kan ta'e godina kibba baha naannichaa aanaa Indartaa buufata Dargaajjeen jedhamutti lammiilee deeggarsa midhaan nyaataa barbaadaniif deeggarsichi qoodameera. Lammiileen deeggarsi taasifameefis rakkoo guddaaf saaxilamuu eeranii deeggarsa mootummaan taasiseef galateeffataniiru. Deeggarsichi akka itti fufus gaafataniiru. በጣም ጭንቀት ነው የነበረና ችግሩ በጣም ችግር ነው rakkoo guddatu ture maal taana maal nyaanna jennee dhiphachaa turre kanaaf mootummaa baay'ee galateeffanna. ወታደር ነኝ ጉዳተኛ ነኝ an duraan loltuudha miidhameera boordiin loltummaa keessaa hirrifamee waggaa 28 guutuu namni waan tokko naaf godhe hin jiru carraa dubbachuus hin qabu warri magaalaa kana bulchaa turan nu miidhaatu. መሳድርሶች በደላ ሲያደርሱ ነበር። bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay godina kibba bahaatti qindeessaan wiirtuu Indartaa obbo Naardoos Xuumalisaan murni TPLF maqaa uummata Tigraayin daldalaa faayidaa dhuunfaasaa kuufachaa turuun dabalatatti waraana ofiisaatii eegaleen uummata Tigraay rakkoof akka saaxile dubbataniiru. አመራሩ ጁንታው ማለት ነው ለራሱ የሚያስፈልገውን ነገር አመቻችቶ hooggansi juuntaa waan isaaf ta'u mijeeffatee waraana eegale uummanni waan inni beeku hin jiru waraanichi ji'a tokko oliif ture jira uummanni ammoo gidduutti baay'ee rakkate eenyusa haa qarqaaru kana rakkoon ture waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu maallaqa osoo baankii qabaates baafatee midhaan ittiin bitachuu osoo jedhee hin danda'u ኔትወርኪን እንጅሩ ከናፉ ኡመኒ ኬኛ ረኮ ሀማ ኬሰ ቱሬ ጀቹላ ህብረተሰባችን በጣም ክፉኛ ችግር ውስጥ ነበር ማለት ነው። deeggarsi amma buufata dargaajjeen jedhamutti taasifame kun lammiilee 1,000 ta'aniif akka qoqqoodamu kan eeran obbo Naardoos Xuumalisaan yeroo itti aanuttis deeggarsi namoomaa cimee itti fufuu qaba jedhan. አሁን ወደ 1000 የሚያክሉ የተቸገሩ አማ ነሞታ ገራ 1,000 ta'an kanneen rakkataniif deeggarsichi kennama kun jalqabbiidha malee isa dhumaa miti deeggarsi kun aanaalee godina keenya jala jiran 8 keessatti kan itti fufuta deeggarsichi qindoomina bulchiinsa yeroo naannichaa fi mootummaa federaalaatiin itti fufuu qaba uummanni deeggarsa barbaachisu argatee gara jiru nagayaatti deebi'uu barbaada Tigraay guutuun jechuudha. አሁን ህብረተሰቡ የሚያስፈልገውን እገዛ አግኝቶ ወደ ሰላማዊ ኑሮ መመለስ ነው የሚፈልገው በጠቅላላ በትግራይ ደረጃ ማለት ነው። barakana naannoo Oromiyaatti jallishiidhaan qofaa qamadii kuntaala miliyoona 15 olitti tilmaamamu oomishuudhaaf hojjetamaa jiraachuu sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Addisuu Araggaa himanii jiru. Kanaafis lafti hektaarri 300 akka misoomu dubbatanii jiru. Jilee obbo Addisuudhaan dorfamu godina Baaleetti sochiiwwan qonnaa daawwatee jira. Aliyyi Daddafoo dabalata qaba. mootummaan naannoo Oromiyaa barakana qamadii jallisiin misoomsuudhaaf xiyyeeffannoo olaanaa itti kennuudhaan hojjetaa jira. Oomishtummaa qamadiitiin kan beekamtu godini Baaleettis sochii qonnaa ishee kana jilli sadarkaa pirezidaantii ittaanaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa kan ta'an obbo Addisuu Araggaatiin durfamu maasaan qonnaan bultoota kanneen daawwatamee jira. Sochiin qamadii jallisiin oomishuudhaaf godina Baaleetti taasifamaa jiru karoora mootummaan qamadii alaa galchu hambisuudhaaf karoorfate milkeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu obbo Addisuu Araggaan himanii jiru. Barakana yoo xinnaate lafa hektaara 300 jallisiidhaan misoomsuudhaan oomisha qamadii kuntaala miliyoona 15 galchuu dandeenya kan jedhu kanaanis waan biyya alaarraa kanaan dura sharafa biyya alaa baasnee waggaatti biyyi keenya galchaa jirtu sana hirraa hambisuu dandeenya qonnaan bulaa keenyas fayyadamaa taasisuu dandeenya kabaja biyyaas akka biyyaatti qonnaan bulaa Oromoo qonnaan bulaan naannoo Oromiyaa keessa jiru dafqa isaatiin lafa isaatiin humna isaatiin hojjetee misoomsee mataa biyya kanaa ol qabu akka danda'u kabaja biyya kanaa ol qabu akka danda'u kadhattummaa qamadii keessaa qamadii biyya alaatii galchuurraa gara qamadiidhaan of danda'u adeemsa keessattis oomisha qamadii kana gara biyya alaatti illee erguun karaa danda'amuun hojjechuu dandeenya kan jedhu xiiqii fi kaka'umsa akkasii hooggansa keessatti uumame kanarra. Oduulee Oromiyaatiin hoggaan jalqabuu hidhamuu qondaalota ABO fi gaazexeessitoota Saabaa'oo ilaalchisuun addi bilisummaa Oromootti bana ibsa baasee ture. Humni dhaaba siyaasaa badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu hokkara biyyattii keessatti dhaleessuun nagaa waaraa dhoorkachuun yeroodhaa gara yerootti itti fufuun lammiileen haala yaaddessaa keessa galchee jira. Waggoota lamaa fi walakkaa dabran kana keessatti Dr. Abiy Ahmediin kan durfamu paartiin badhaadhinaa kan aangoo of harkaa qabu qondaalota miseensotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormitootaa hidhaa ajjeesaa hiraarsaa fi hojii idilee isaanii akka hin hojjenne dhoorkaa turuun eeramee jira.
ibsa kana keessatti hidhamtoonni siyaasaa kunneen cuftii hatattamaan akka hiikamanis gaafatee jira. Qeerroon Oromiyaa butamuu qondaalota ABO fi gaazexeessitoota SABO'tiin wal qabatee komii qaban dhiyeeffatanii turanii jiru. Murni afaan qawweetiin biyyattii bulchaa jiru hokkara biyyattii keessatti uumuun lammiilee biyyattii akka tasgabbii hin arganne shira xaxaa jira jaan. Hoggantoonni ABO yeroodhaa gara yerootti butamuun kanneen achi buuteen isaanii dhabamis baay'ee tahuu eeruun murni humnaan aangoo irratti cichahuun qondaalota paartiilee mormitootaa hedduu sababiin inni adamsuuf salphaatti aangoo irraa nakaasu jedhee waan sodaateefi jaan. Kun kanaan osoo jiru qondaalonni dargii lama waggoota 30 oliif imbaasii Itaalii daheeffatanii turan wayitii gadi lakkifamanitti faallaa kanaa ammoo hayyoonni Oromoo qabsoo karaa nagaa gaggeessan shoorarkeessitoota ja'amuun hidhamanii dararamuun tuffii sirni kun ummaticha irraa qabu agarsiisaa jedhan qeerroon yaada isaanii kennan kunneen. Dhimma kana ummanni Oromoo laayyootti ilaaluu hin qabus ja'anii jiru. Gama biraatiin Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti ajjeechaa hidhaa fi dararaan waraana mootummaa bilxiginnaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Gaafa muddee 21/2020 kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee ganda Bilaaloo jedhamuun beekamu keessatti lola hidhattoota naannoo Affaarii fi qonnaan bultoota Oromoo Walloo irratti banameen lubbuun namoota lamaa dabruun namoonni 16 ol tahan madaa'anii jiru. Odeessuma wal fakkaatuun muddee 23/2020 galgala dhalataa godina Arsii aanaa Muneessaa fi leenjisaa humna addaa poolisii Oromiyaa kan ta'e dhaqqaboo kabbee namni jedhamu haadha manaa isaa wajjin magaalaa Adaamaatti torbaanuma kana ajjeefamee jira. Shawaa lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti gaafa 17/3/2013 akka lakkoofsa Habashaatti loltoonni mootummaa bilxiginnaa dargaggoo maqaan isaa Araggaa Hayluu Gaaddisaa jedhamu sababa tokkoon maletti manaa fuudhanii deemuun gaafa 19/3/2013tti ajjeesanii reeffa isaa bosonatti gatuun waraabessa nyaachisanii hambaan qaama isaa akka argame maddeen gabaasanii jiru. Oromiyaa godinootaa fi aanolee ajjeechaan keessatti raawwatamaa jiran kana dabalatee kanneen hafan biroo hedduu keessatti hidhaa fi dararaan cimee kan itti fufe yoo ta'u kaaba Oromiyaa Walloo aanaa baatee ganda Bilaaloo jedhamu dabalatee gandoota aanaa baatee kan biroo lama keessatti fi shawaa lixaa aanaa Adaa Bargaa keessatti manneen jiraattotaa heddumminaan gubachaa jiraachuu gabaasaaleen maddeen keenyarraa nu dhaqqabaa turan kan addeessuudha. Gama biraatiin torbee kana keessa namoonni jajjaboo fi hayyuun sabaa kanneen dandeettii humnaa fi qabeenya isaaniitiin umrii isaanii guutuu qabsoo Oromoo irratti qooda guddaa fudhachaa turan Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Qabsaawaa mirga sabaaf sablammii kan ture obbo Adinaw Dachaasaa Bunee dhukkubsatee yaalamaa osoo jiru muddee 19/2020 dhalatee umrii isaa waggaa 66tti addunyaa tanarraa boqotee jira. Akkasuma muddee 23/2020 gaazexeessaa barreessaa artistii fi qorataan afaanii Ibraahim Haaji Alii dhukkubsachuun wal'aanamaa kan turan dandamachuu dhabuun torbaanuma kana keessa lubbuun isaanii dabarteeti jirti. Hayyuu argaa fi dhageettii barreessaan kitaaba afaan Oromoo obbo Boonsamoo Mi'eessoo Alaakootis dhukkubsatanii yaalamaa erga turaniin booda muddee 24/2020 du'aan addunyaa tanarraa boqotanii jiru. Oduu teenya birootiin mootummaan naannoo Amaaraa siidaalee yaadannoo naannichaa keessa jiru kan uummata Amaaraa bakka hin bu'an jiru buqqisaa jiraachuusaa beeksise. Muddee 11 fi 12 siidaalee uummata naannoo Amaaraa hin ibsine jechuun magaalaa Bahardaar keessaa siidaalee adda addaa buqqisaa turu miidiyaaleen naannichaa gabaasee jira.
magaalaa Harar keessatti siidaa gabroonfataa abbaa mootichaa Haayile Sillaasee jiisitan jechuun qeerroo Oromoo 60 ol irratti himanni shororkeessummaa banamee jira. Naannoon tokko mirga saba isaa kabachiifachuuf jecha siidaalee saba tokko bakka hin bu'an jiru yoo buqqisu biyyuma heeraaf alaabaa tokkoon bultu keessatti naannoon biroo ammoo mirga kana hojiirra oolfachuun akkamitti yakka tahaa jechuun kan gaafatan baay'eedha. Kan nama ajaa'ibu ammoo ja'an namoonni yaada laatan hayyoonnii fi rogoyyoonni siyaasaa naannoo Amaaraa mirga naannoo isaaniitti qaban kabachiifachuu bira dabranii siidaan aanolee kan Oromiyaa keessatti argamus buqqa'uu qaba jechuun yaada dhiyeessuurra jiru. Murni aangorra jiru ilaalcha nafxanyummaa akkasii waan deeggaruuf yoo Oromoon callisee dhaggeeffate siidaa aanolee fi calanqoo diinee dhabamsiifna jechuurraa kan duubatti jedhan akka hin taane hayyoonni siyaasaa Oromoo ni akeekkachiisu. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa filannoon biyyaalessaa 6ffaa dhuma ji'a caamsaa yookaan jalqaba ji'a waxabajjii adeemsifamuuf karoorfachuusaa beeksise. Filannoon biyyaalessaa marsaa 6ffaa caamsaa 28/2013 akka gaggeeffamu boordiin filannoo yaada dhiyeesse. Boordichi sagantaa duraa ifoomseen guyyaa sagaleen itti laatamu caamsaa 28/2013 guyyaa bu'aan waliigalaa itti ifoomu caamsaa 29 hanga waxabajjii 21 akka ta'u yaada dhiyeessee jira. Paartiilee morkattoota Oromoo kan Oromoon isaan abdatu hidhuudhaan sochii filannoo haqa qabeessaa busheessu mootummaan seeraan alaa amma jiru kun abboota isaatii PLF irraa akkuma baretti sagalee uummataa hatuu fi waliin dhahuu duuba balaa dhalatus TPLF irraa barachuu danda'uu qabaa jaan qeerroon Oromiyaa OMN'f yaada laatan. Qeerroon OMN'f yaada laatan kunneen akka jaanitti ji'oota muraasa dura paartiilee morkattoota uummata isaanii keessa socho'uun dhageettii fi dadammaqiinsa guddaa uumaa turanii jiru. Mootummaan sochii sanaan waan rifateef koronaa sababeeffachuun yeroo filannoo dheeressee ture. Yeroon filannoo dheereffame dhaqqabuuf hoggaa deemutti ammoo tooftaa haaraan namoota uummanni fedhu kan mootummichatti danqaa ta'uu malan erga adda baafatanii booda mana hidhaatti guuran jechuun taatee rakkisaa kana keessatti humni biyyattii filannoo wayyabaa keessummeessuuf qophaa'aa ta'u akka hin dandeenye qeerroon OMN dubbise himanii jiru. Filannoon wayyabaa kan biyyattii gara dimokiraasii dhugaatti ceesisuu danda'u gaggeeffamuuf morkattootaa fi mootummaa waliin taa'uun wixinee fi haala filannichaa qopheeffachuun adeemsa isa duraa ta'uu qaba ture. Kanjaan qeerroon Oromiyaa kunneen garuu adeemsi ammaa kun hin taane jechuun qophiin amma godhamaa jiru qophii sobaa fi kan shiraa ta'uu dubbatu. Yeroon filannoo karoorfamee erga jala ga'ee morkattoota hiikuuf yaada qabaachuu malu kun ammoo gaaga'ama guddisa malee rakkoo hin furu jechuun kan dubbatan namoonni kun akka yaadaatti boordiin filannoo yeroo filannoo murteessuu caalmaatti morkattoota sababa ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hiiksisuun hojii isa duraa godhachuudhaan marii paartiilee irratti hundaa'uun yeroo filannoo mijjeessuutu irra jira tures jaan. Yoo kana hin taane gaaga'amni dhalachuu malu caalmaatti balaaf biyyattii akka saaxiluuf maluu fi mootummaan seeraan alaa filannoo seeraan alaa yoo godhe biyyattiis seeraan ala taasisaa jechuun sodaa qaban ibsatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa bulan ganda Baakujii jedhamu keessatti muddee 13/2013 halkan keessaa sa'aatii 10tti balaa ibiddaa fi dhukaasaa hidhattoonni mana hawaasaa irratti dhaqqabsiisanii fi haleellaa raawwatanii lubbuun namoota 100 olitti tilmaamamu dabree jiraachuu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksisee turuun ni yaadatama. Koomishiniin mirga namoomaa kun akka ibsetti aanaa bulan keessatti kan argamtu gandi Baakujii jedhamu kun teessoo bulchiinsa aanichaa magaalaa bulan irraa kiiloomeetira 90 kan fagaattudha. Sabni achi keessatti baay'inaan jiraatan Oromoo, Shinaashaa fi Amaara ta'uu ibsicha kana keessatti eeree jira. Naannichatti haleellaan hidhattoonni namoota irratti raawwataniin hanga ammaatti haleellaa kanaan lubbuun namoota 207 dabru hoogganaan koomishinii aadaa, turizimii fi ispoortii aanaa bulan obbo Kaasaawun Addisuu himanii jiru.
Guyyaa Khamisa dabree ganda Baakujiitti reeffi namoota 171 bakka tokkotti awwaalamuu Kaasaawun Aaddisuu BBCtti hima. Dabalataan namoonni 50 ta'an mana keessa osoo jiranii ibiddi itti qabsiifamee waan ajjeefamaniif reeffi isaanii hin argamne jedhan. Kana malees osoo baqataa jiranii bosona keessatti kanneen ajjeefaman reeffi isaanii ammallee barbaadamaa jirus akka jiran hime. Namoonni jumlaan ganda haleellaan kun itti raawwatametti awwaalaman hordoftoota amantaa Ortoodooksii, Islaamaa fi Pirootestaantii ta'ullee dubbatanii jiru. Dureewwan amantaalee sadeenii fi jaarsoliin biyyaa mariisifaman namoota ajjeefaman kanaaf yaadannoon akka hojjetamuuf jecha waliigalteerra gahamuun bakka tokkotti awwaalamus ibsani. Bifa namaa bu'uureeffachuun haleellaa raawwatame kanaan dhalattoonni Amaaraa 81 kan Shinaashaa 50 kan Agaaw 36 kan Oromoo 40 haleellaa roobii barii irraa eegalamee raawwatame kanaan rifachuun namoonni hedduun gandoota baadiyyaa irraa gara magaalaa aanichaa horii ooffachaa baqachaa akka jiranis aangaan kun dabalanii ibsanii jiru. Taateen kun erga raawwatamee jiraattonni gandoota ollaa gara giddugala aanaatti dhufaa jiru. Namoonni fi horiin lakkoofsi guddaan gara giddugalaa seenaa jiran dhugaadha. Sababni isaas ammallee muddamni jira. Iddoowwan Cilaanqoo, Addisaalam, Doobbii, Goongoo fi Gishaaboo jedhaman irraa sodaan haleellaa wal fakkaataan nurra gahaa jechuun jiraattonni baqachaa akka jiran dubbatani. Gama kaaniin raayyaan ittisa biyyaa qaamolee haleellaa kana raawwatan adamsuuf naannolee garagaraa keessa socho'aa akka jiran himani. Namoota qe'ee isaanii gadhiisanii baqachaa turan kanaaf deeggarsi namoomaa kanaan dura rakkoo uumamee tureef ergameerraa hafee akkasumas deeggarsi hawaasni naannichaa waan nyaataa fi maallaqaan gumaachuun dabalame dhiyaachaa akka jirullee himan. Haa ta'u malee deeggarsi kun gahaa akka hin taane dubbatan. Rakkoo kanaan namoonni gandoota 6 fi 7 irraa buqqa'ee waan jiraniif deeggarsa gahaa kennuun rakkisaa akka ta'e obbo Kaasaawun dabalanii ibsanii jiru. Oduma wal fakkaatuun Koonsoo keessatti namoonni 66 ajjeefamuu maddi oduu Addis Standard gabaasee jira. Maddi kun Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wabeeffachuun akka gabaasetti Koonsoo keessatti muddee 24 irraa eegalee walitti bu'insi haaroome lubbuu namoota 66 galaafachuu fi qabeenyi barbadaa'uu addeessa. Walitti bu'insa gama Koonsoo kana duubaan harki alagaa akka jiru kan dubbatan maddeen dhimma kanatti dhiyeenya qaban biroo ammoo ololli gama rogeeyyii nafxanyaatiin taasifamu ummata Koonsoo olloota isaa keessattuu fira isaa kan ta'e ummata Oromoo wajjin walitti buusuuf ganamaa galgala dhamaa jiraachuu yaadachiisu. Walitti bu'insi amma himamaa jiru kun akkamittii fi qabatamatti qaama kamiin akka qabsiifame hanga ammaatti wanti qulqullaa'e hin jiru. Walitti bu'insi humnoota Itoophiyaa fi Sudaan gidduutti deemaa ture karaa kaaba Gondariin iddoo Sudaan daangessan irratti hidhattoonni Sudaan kaampii abbootii qabeenyaa Itoophiyaa irratti haleellaa gaggeessanii turuun ni yaadatama. Kantiibaan magaalaa Abdurraafi obbo Aishashim Go'anchee akka jaanitti haleellaa hidhattoonni naannoo Sudaan raawwateen lubbuun milishaa naannoo Amaaraa 5 ol akka dabartee fi kaampiin abbootii qabeenyaa 8 ol barbadaa'ee akka ture dubbatee jira. Itti dabaluun iddoo adda addaatti meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun lolli nurratti deemaa tures jedhee ture. Associated Press akka gabaasetti lola guyyaa Kibxataa torbee dabree gaggeeffameen Sudaan irraa namoonni 4 du'uu fi hedduun isaanii madaa'uu gabaaseeti jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmad ammoo rakkoon Itoophiyaa fi Sudaan jidduutti uumame akkuma kanaan dura mariidhaan kan furamu tahaa jechuun dubbataa turuu isaanii gabaasaa turre. Yeroo ammaa dhimmi daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu humna sadaffaa biraatiin butamee jira jechuun dura taa'aan koree daangaalee Itoophiyaa dubbachuun gabaafamee jira. Dura taa'aa korichaa obbo Alamuu Yaayinee maqaa dha'uun Addis Standard akka gabaasetti murni biltsiginnaa rakkoo daangaa Sudaan keessa jiruuf qaama biraa barbaadee yakkaa jira. Daangaa biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee ture kan hafarsaa jiru diinota Itoophiyaati kan jiru dura taa'aan koree daangaalee Itoophiyaa kun haleellaa waraana mootummaa Sudaan taasise
osoo maqaa hin dhahin bira dabree jira. Dura taa'aan koree kanaa itti dabaluun diinonni Itoophiyaa amma yeroo kamuu caalaa jabaatanii biyyattii karaa hundaan goolaa jiru jechuunis ergaa abdii kutannaa dabarsee jira. Mootummaan Sudaan ifaan ifatti walabummaa lafa keenyaa kabachiifachuu qabna jedhee waraana isaa erga lafa qonnaa daangaalee biyyoota lamaan gidduutti argamtu to'achuu miidiyaaleen addunyaa hedduun osoo gabaasaa jiranii Sudaan sodaatanii qaama biraa barbaadanii yakkuun mallattoo kufaatii fi abdii kutannaa murna bilxiginnaa agarsiisaa jiran taajjabdoonni. Oduu biyya alaatiin dhaabbanni walabummaa pireesii fi gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n bara 2020 keessa gaazexeessitoonni 30 ajjeefamuu bu'aa qorannoo isaa tibbana baaseen ibsee jira. Sababa hojii isaaniitiin gaazexeessitoonni fo'amanii ajjeefaman kan bara 2019 ture irraa dachaa oliin dabaluu dhaabbatichi ibsee jira. Qorannoo CPJ'n gaggeesseen walumaa galatti addunyaa irratti bara faranjoota goolabamaa jiru kana keessa gaazexeessitoonni hojii isaaniirra osoo jiranii ajjeefaman 30 ta'an kana keessaa 21 sababa hojii isaaniitiif adda baafamanii ajjeefaman ja'a. Itoophiyaa fi Beelaaruus biyyoota hidhaan gaazexeessitoota haalaan itti dabaleedha kan jiru gabaasichi CPJ gaazexeessitoonni ONN haal duree tokkoon malitti gadhiifamuu qabu jechuun gaafatee jira. CPJ'n gabaasa baase kanaan lakkoofsi gaazexeessitoota bakka lolaa deemanii osoo gabaasanii ajjeefaman waggaa 20 keessatti isa xiqqaa ta'ullee gabaasa kana keessatti eeree jira. Hojii gaggeessaan CPJ Joel Simoon ajjechaa gaazexeessitoota sababa hojii isaaniitiin adda baafamanii ajjeefamanii dabaluun kufaatii hawaasaa idil addunyaa gocha diinummaa dhaabsisuuf qabu agarsiisaa jiranii jiru. Biyyoota ajjechaan gaazexeessitoota itti hammaate keessaa Meeksikoo fi Afgaanistaan jalqabarratti argamu. Meeksikoon biyyoota heemisfeera lixaa keessaa biyya gaazexeessitootaatti hammaattu ta'uun kan beekamtu ta'uu eeree jira. Bara kana qofa keessa gaazexeessitoonni 5 kan ajjeefaman yoo ta'u 4 kan ajjeefaman haaloon itti bahameetii jaamee jira. Gaazexeessitoonni Meeksikoo gabaasota akka malaammaltummaa kan gabaasan doorsisa daddabarsitoota qoricha sammuu namaa akkaan ol mirqaansan bibir'achaa akka ta'e gabaasni CPJ himee jira. Mootummaan pirezidaantii Andres Maanuel Lopez gaazexeessitoota miidhamarraa oolchuuf fedhiin siyaasaa agarsiise hin jirus jaamee jira. Addunyaa guutuutti gareen yakkitoota yeroo hedduu gaazexeessitoota ajjeesuun kan shakkaman ta'uu gareen kun ibsee jira. Iraanitti ammoo gaazexeessaan Ro'allaa Zaam muddee 12 mootummaan ajjeefamuun ni yaadatama. Gaazexeessaan kun gabaasa dhaabbatichi gaazexeessitoota bara kana keessa hidhaman jalatti maqaan isaa dhahamee baruma wal fakkaatutti kanneen ajjeefaman keessattis eeramuun gara jabina mootummaa Iraaniif ragaadhaa jedha Simoon. Addunyaa maratti bara kana bakka lolli yookaan waraanni jirutti argamanii osoo gabaasaa jiranii gaazexeessitoonni 3 ajjeefamuu fi erga bara 2020tti isa xiqqaa ta'uu dhaabbatichi ibsee jira. 3 isaaniitu Siiriyaa keessatti haleellaa humni qilleensaa Raashiyaa raawwatee jira jedhamee shakkamuun ajjeefaman ja'a CPJ. Gaazexeessitoonni hafan 6 ammoo gaafatama hojii dhimmi isaa lola yookaan hokkaratti jijjiirame gabaasuu dhaqanii du'ani. Biyyoota gaazexeessitoonni haala kanaan keessatti du'an keessaa Iraaqii fi Naayijeeriyaan kan Sasaabirruu, Baarotumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee